السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشامر كفودة داو التوتا في كوجم توتا كنا كنا جامي بقى نجاه جتونت كيسانو مسلم كريستيانس. أرانتنا مشالة كلنا كمان باتي رمضان كيساف وروني ماتي كيساني في ديسو بربادان فيديو تنهنجر أماتي نفانا بواتي نهردوفا. أسندورا سوان تمرا وان كان دبادتين تولي namoota hedduu fi fantaan irraan tana qajeelootti viidiyoo tan hanga dhumaatti na dhageeffadhuuti ulaagaalee guutuu meeshaa xalabaa guutuu akkaataa guutuu siif himaa hanga dhumaatti nafaana bu'uuti viidiyoo tan dhumaatti na hordofachuudha. Tajaajila hawaasummaa baatii ramadaanaaf dhiyeesse tokkoffaa ama na dhageeffadha gatii meeshaalee isinii himaa hangam akka xalabattu siimachuudha tarsiimoo na dhageeffadha. namoonni hedduu keessan dhufeetu mana gartee hangam danda'a hangam dhiisatan viidiyoo tanaa jedhumaatti yoo dhageeffatte waan takka gaafiin qabdote waan sana ajajatu malee jechuudha. Fakkeenyaaf gatii meeshaalee fi ulaagaa xalabaa jedha sirna dhageeffadha. Gatii meeshaalee fakkeenyaaf timirri kaartoona 10 gadi nama xalabateef gatiin kaartoona tokko riyaala 95 riyaala Suudii 95 kaartoona tokko xalabatte. Diraama 95 dinaara kuyeetii 8 jechuudha. 8 sigale lammaffaa irratti timira kaartoona 11 ol nama xalabateef gatiin kaartoona tokko riyaala 90 yoo 10 ol xalabatte yoo kaartoona 10 ol xalabatte gatiin ati fudhattu riyaala 90 jechuudha. Akkasuma riyaala Suudii 90 diraama Dubaay 90 dinaara kuweetii 7 jechuudha. Sadaffaa buna kiiloo tokko riyaala 24 diraama 24 dinaara 2 bunni kiiloo takka jechuudha. Buna kiiloo tokko arfaffaa sukkaarri kiiloo tokko riyaala 5 diraama 5 dinaara tuqaa 5 jechuudha. Lammaffaa irratti zayitiin leetirri takka shanaffaa jechuudha. Zayitiin leetirri takka riyaala 11 diraama 11 sirna dhageeffadha booda immoo dhuftaniitiin keessan akka naman gaafanne. Jaaffaa daakuun daqiiqaan kiiloon tokko riyaala 5 diraama 5 dinaara tuqaa 5 jechuudha. Okay. Ruuzni kiiloon tokko riyaala 5 diraama 5. Ammas ulaagaalee xalabaa ilaalchise namni timira kaartoona tokko xalabate buna kiiloo takka na ati yoonin timira kaartoona tokko xalabatte bunas kiiloo takka xalabatta sukkaaras kiiloo tokko xalabatta zayitii leetira takka xalabatta kan agasuma jechuudha. Namni timira kaartoona 2 xalabate ati yoo timira kaartoona 2 xalabatte buna hanga kiiloo 5 ol ta'uu danda'u sadin gootu kiiloo 2 jiru 4 jiru 5 jechuudha. 5 yoo barbaadde 10 gootu sigale buna kiiloo 5 sukkaara kiiloo 5 zayitii leetira 5 daakuu kiiloo 10 ruuzas kiiloo 10 xalabachuu danda'a sigale yoo 2 xalabatte yoo 2 xalabatte shaga 5 yoo barbaadde 10 garuu 3 4 jiru jechuudha 2 jiru jechuudha. Namni timira kaartoona 6 hanga 10 xalabate buna kiiloo 10 ati timira yoo kaartoona 5 ol xalabatte bunas kiiloo 10 sukkaara kiiloo 10 zayitii leetira 10 daakuu kiiloo 20 ruuza kiiloo 20 xalabachuu dandeessa jechuudha. Namni timira kaartoona 11 hanga 15 xalabate barbaade buna kiiloo 15 sukkaara kiiloo 15 zayitii leetira 15 daakuu kiiloo 30 ruuza kiiloo 30 xalabachuu danda'a jechuudha. Namni timira kaartoona 16 hanga 20 xalabachuu barbaade buna kiiloo 20 sukkaaras 20 zayitii leetira 20 daakuu kiiloo 40 ruuzas kiiloo 40 xalabachuu danda'a. Dhageeffatame sirriitti qajeelootti namni viidiyoo kana dhageeffate immoo booda akka deebitee gaafii nan gaafanne. Okay. Amma immoo buufataalee jedha. Okay. Buufataalee godina Arsii Bahaa Ramaddi'aa warri meeshaa bakka itti bu'u warri Arsii Bahaan dhageeffadha asirratti.
arsii baha. Tokkoffaa Itayyaa, Asallaa, Saguree, Boqojjii, Qarsaa, Gobeessa, Silxaana. Okay, itti aansee Dheeraa, Diksiis, Kullaa, Roobee Diida'aa, Balee Gasgaar. Itti aansee Boolloo, Jaju, Arbooyyee, Abboomsa, Nageelle, Arbaa Guuguu, Mooyyee, Collee. Okay. Godina Arsii Lixaatiif buufataalee godina Arsii Lixaatiif Hasaasa, Dodola, Hadaabbaa, Kofole, Qoree, Shaashamannee, Zuwaay Duudaa. Roobee Baalee, Gaasara buufataalee godina Baaleetiif Roobee Baalee, Gaasara, Gindhiir. Buufataalee godina Jimmaaf Iluu Abbaaboor. Bakka meeshaan kun dhaqqabu Jimma, Aggaaroo, Toobbaa, Baddallee. Buufataalee godina Harargee Bahaa fi Lixa tokkoffaa Machaaraa, Ciroo, Galamsoo, Abadaay, Caancoo, Burqaa, Turtiiraa. Burqaa Turtiiraadha. Okay, buufataalee godina Shawaa fi Wallaggaa Adaamaa, Ijaajjii, Naqamtee, Finfinnee. Meeshaan magaalaa handhee kanatti ni bu'a. Maatiin keessan dhaqee achi fudhata jechuudha. Isinii galee warroonni meeshaa kana xalaabachuu barbaadan lakkoofsi bilbila kennaa isa kana jechuudha. Lakkoofsa kanaan bilbiltanii akkaataa guutuu hubachuu dandeessanii itti oduu dabalatan jechuudha. Itti aansee garee jira, guruupii jira, seenaa. Meeshaalee kun kan qoodamu gaafa Ramadaan seenu bulii 15 fuutu amma sila akkaataa nuti yaadnee fi itti dhufnes tokko miti jechuudha. Sila yeroo kana waan martuu dhumachuu qabatuleeyyuu haaluma ijoollee kennamaa hidhaasu darbee kanaaf wal qabsiisee agartee kanumaaf xiqqoo tutturree jira jechuudha. Haali sana maan mijatu. Ammaaf wanti gaafa meeshaan kun qoodamu gaafa Ramadaan seenu bulii 15 wanti kun waajjira kana guutuun dhaqaa achi booda maatii biyyaatti bilbilanii ammas waan tokko badha. Akkaataa xalabannaa meeshaa keessumaan dubbannaa lakkoofsa maatii keessanii ka yeroo takka bilbilan hin cufanne kennitan maqaa waliin jechuudha. Maqaa waliin irratti bilbilanii kootu fudhanii jechuudha. Lakkoofsa itti amantan kan yeroo kamuu kan nyaama chaarjiin kan fidne kan nama yoo itti bilbila kaasu kan bilbila abbaa keessanii fa'aa kan bilbila keessanii nama waan san dafee takka itti bahan dhaqeetti fuudhu qopheeffatan gaafa Ramadaan seenu bulii 15 hafetti buufataalee kanarraa namni dhaquu danda'u dhaqee meeshaa fi baafachuu qofa jechuudha. Ramadaan seenee bulii 15 akkan jechuudha. Walumaa galatti osoo Ramadaan seenii kan wanti kun qoodamu gaafa Ramadaan seenu ta'u ni dhaabbata. Kanaafuu abbaan carraa itti fayyadamaa hiriyoota keessan bira gaafii kun agartee baay'ee barbaachisaadha. Haala karaa nagaati yaani karaa gatii salphaan jechuudha. Fakkeenyaaf timirri kaartoonni tokko kan nuti asitti riyaala 12 kun abbaa 8 keessaa qaba. Abbaa 8 keessaa qaba jechuudha. Sigalee 8 keessaa qaba. Kanaafuu meeshaalee kana maatii keessan biraan ga'uuf haala salphaa jechuudha. Gatii maasii bittuun achillee gaa jechuudha. Warroonni waan kana qopheessan jazaakumullahu khairan rabbiin sirraa haa jaalatu. Itti fayyadamaa, itti hirmaadhaa. Warra hin dhaqqabiniin sagalee kan dhaqqabaate yoo jedhu liberaatiif inshallah hamma yookaan waa'ee makanaa oduu biraatiin walitti chanutti nagarnu tura. Bye bye.